Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf ta'u jira jirtu isin jecha samoonii kana isinirraa badde maaf hin hafsoqina eessa dhaqee jettanii nan barbaanne isinitti mufadhee jira. Akkas isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya. Har'a maal qabattee nu dhuftee yoo jettan biraankii wayii qabadhee isin dhufe biraankii kanas eenyurratti dalaguuf deemta yoo jettanii obboleettii irratti dalaguuf hin deema maal jedhaan as durallee jechuun itti dubbadheetiin ture yeroo hedduu itti dubbataa ture. Akkanaa jechuun bultii ijaaradhu nama sii ta'u waliin abbaa argitan jala jiranii jedhanii ture. Isiin kaayyoo kanaan qabu na jechaa turte kaayyoo yeroo mallee hin qabdu amma maal jedhaan nama wayii si argee jira nama bultiidhaaf sii ta'u nama kanatti si gurguraa jedhaani lakkoofsa sii kenna waliin haasa jedhaani waan isin jettu immoo kan waliin jaallota hamma dhumaatti na waliin tura eessi jetti immoo hin ta'u jetti waan isin jettu waan eessi jettu natti hin fakkaatu. Kanaafuu isin waliin turaa isin jedhaa dhumaatitti share like subscribe gochuun na jabeessa isin jedha amma ni bilbilaaf. Bilbilee fi jira. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagami? Naga alhamdulillah ka macam mana? Wallahi alhamdulillah naga kam jirta? Jira alhamdulillah ya kurasi. Masyaallah baga jiraat kam Naga Allah. Jireenyi maal jetti? Dalaga? Wallahi alhamdulillah nabi rallee bareeda si ganama si bilbilee ture beektaa hin kaastu. Dalaga jira sama sama kasura. Ayyee bareedaadha ta'anillee booda mana barumsaa deemee beektaa mana barumsaa deemee achi ture reefu dhufe. Maali jettee dhagame? Jechuun dura mana barumsaa ture reefu dhufee mana barumsaati. Ayah. Sanumaaf amma Cara wale. laa jechuun akka namaan si barbaade si madda jameeti. Ayah. Akkasii sanumaaf wallahi. Akkamatti? Naga alhamdulillah. Jireenya maal fakkaata? Naga. Jechuun haajaan beektaa kaayoo ati dura waadaa nagaluu qabda maaliif jechuun waan ani siin jedhe akka fudhattu abdii guddaaleen qaba jechuun waan ati naan jettee fudhadha kayyoo ittee ittiin argite waadaa kanaa galtu taate sitti hima yookaan immoo yoo waa kanarraa fudhanne taate waan sitti himuuf tokkos hin jiru. Ayah mari. Ini kuda. Wallahi mee wallahi hin fudhan jedhe. Jechuun fakkeenyaaf amma oduun waan qilee bu'e oduun si jedhe hin buuta mun buutu. Wallahi hin buuta. Mee wallahi jedhe. Hayyee garuu masii ta'u jechuun anis waan siin taane waan isin jedhu hin jiru. Kuma sii ta'uu akka kiyyatti waan sii ta'a jedheetiin si filadheedha. Hello. Sitta himure? Sitta himure? Hayyee. Wanti maali beektaa jechuun ani homa sii ta'uu akkuma siin jedhee mucaa tokkotu jira beekte. Sitti illee jechuun bilbiluu sodaatee nallee sodaatee immoo nama natti ergee nama natti ergee akkana ani jechuun isatti illee dubbachuun saalfadhee mucayyoo illee immoo itti dubbachuudhaaf argitanii hedduun bakka guddaa qabaaf waan ta'eef isinii sana gaafadhaatii argitanii inni si akkana amansiisuu achi booda immoo inni bilbilaa fi yoo isin eessi jettee jedheetanii nama natti ergee beektaa. Jechuun si fuudhuu barbaada.
Kanaaf jechuun ani as dura illee sitti meetiin hin jira barri. Namni beekta kaayyoo namallee galmaan ga'u rabbi. Namni immoo bultii ijaarrachuun dhiiras ta'ee dubartiin dirqama beekta. Ani ammatti kaayyoo ijaarrachuu hin barbaadu sin jedhe sin jedhe moo sin jennana. Kana gabaabaa. Jettee turtee baay'ee naan jettu. jettee turte jedhi jechuun namni kuni nama bultiif sii ta'u nama jechuun namni marri illee beektaa osoo waan hin taane taate itti si dhoofu nama dalagatu nama argitee hararaa adda addaa hin qabne nama akka shilabbummaa hin qabne nama argitee kaayyoo qabu nama bultiidhaaf boruuf sii ta'u kanaafis si filadhanii illee akkana naan jedheetiin hin jennaan hayyee meen hin barachiisaa waan jedheeni irraa fuudheef kanaaf. Ani hin barbaadu sin jedhee jedhe ammatti bultii ijaarrachuun hin barbaadu amma ishee ta'e hin barbaadu bakka hin barbaadu sitti. Maal jechaati kana maali kaanii isaanii. Duraa sitti mee jira bara jechuun akka waan ati namni siin jedhe hin dhageenye ni beekaa garuu amma reef maal naan jedhe jechuun waan ati jettiin hin godhaa qedellee seenii yoo jettiin hin seenaa jette kun amma jechuun sii fi bultii ijaarrachuun nama gaarii nama sii ta'u nama bultiidhaaf ta'u qabachuun ani jechuun ati obboleessa kan kee namni obboleessa fi namni obboleessa fi nama inni kan ibaa mana. Maaliif maali rakkoo hanke maali jechuun maal si rakkadhee miti maali ani wani si rakkadhe gaba tokko si rakkadhe wani si rakkadhe maali beekta yoo ati bultii ijaarrattee akka gaarii argitee ka jiraattu taate natti tola namni dhiiras ta'ee ka argitee addisaa akkanatti addunyaa kanarraa deemu hin jiru dubartilleen akkasuma namni jechuun waa namarraa hafuun akkuma jireenyi jirtu argitee duutillee jirti namni lubbuu ofirratti hin deema bultii ijaarratanii argitanii yoo waa namarraa hafaniitiin hin jedhan waan gaariidha. Kanaafi waan asin jedhu kana dhagayiiti waan kana jechuun addaan baasitee natti himi maaliif bultii akka ijaarratteetiin argitee akka nama tokkootti akka jiraattuun barbaada malee akka miidhamtuuf miti. Ani sitti mee jiraan hin barbaadu sin jedhee bakka hin barbaadu ani eenyumaa bultii ijaarrachuun hin barbaadu bakka gonkumaa abadan. Hai maal jechuu keeti maal jechuu. Namu kophaa ofiiti kadhalatis kophaa ofiiti kasirra deemullee kophaa ofiiti garuu ilmi namaa jechuun nuun haarawaa miti bar maal haasoftas akkam haasofta maal jechuu kan keeti maali rakkoo kan jechuun wanni bultii ijaaradhu bultii hin barbaadu amma obboleeyyan hiriyoonni tanteetillee yoo si gaafatteetiin hin jette hiriyoota meeqa si bira heerume mara isiitti yoo argitee atillee bultii ijaaradhu akka hinatti yoo si hin jedhe ani hin barbaadu heeruma hin barbaadu warra immoo argite. Hinaaffa jara heerumta osoo hin taane atis bultii ijaarrattee akka isaaniitti nama yoo taate maali namni bar bultii ijaarrachuu waa lama irraan oolanii jette Oromoo yoo maayimaitu beekta du'aa fi dhiira ta'ee fuudha dubartii taatee heerumuu irraan ooltu jedhan kanaaf ati akkamitti maali waan ati didduuf maali rakkoon kan kee maali na dhibee iyyuu bara. Nama na rabbi jedhiiti akkana hin ta'iniiti jechuun waan namni siin jedhu dhagayiiti argitee bultii ijaarradhu. Kan jechuun mee amma ati afachu didde kaibaa qabda kaibaa yoo qabaattee kaibaa jaalatteetiin hin jettellee as fidi sanumaayyuu. As baati sanumaa ka jiru. Maal haasa'u kan keeti? Gidde si barrakkoon kee maali as dura leessitti dubbataatiin hin ture ijoollee hiriyyoo kan ta'e. Ani bakka ani hin barbaadu bakka bultii ijaarrachuu hin barbaadu ani ammatti bultii ijaarrachuu hin fedhuu sin jenne sin jedhamu sin jenne akkana dhiyoo tana. Jettee turte maaliif sin jedhaa baran sababni maalidha ammaan? Sababa hin qabu waan ofii kootii hin barbaanne bakka. Ajaa'ibuma qabdaa bara. Sababa tokko malee namni akkamitti dida? Aye. Maal jechuun akkanumatti nama kaayoo bakka nama kaayoof du'aati. Kaayoo galmaan goo mana jetta kaayoo rabbi galmaan ga'a bara.
Abbala yeroo jawaachuu qaba. Rabbi kaayyoo galmaan kaa jedhetiin amaani bakka waa'ee isaa waa'ee bultii ture ittiin dubbatin. Ayyee akkasii kaachuun argatitti maal godhaa miti ayyee itti dhiisee bakka cufadhu ture wala maal godhaa. Maqaan ammaan booda waa'ee bultii maalii kaanii kalli wali barbaadaatii fuudhi. Fuutee jirtaa lammata fuudhuuti. Lammata ani jechuun haga sadii haga afuriitu shari'aan ayyamana fakkaateetti irraa rakkoon qabu. Tantii tana tuna jechuun na akkisa maleeti rakkoon qabu maal fuudhee jira. Hayyaa ta'u kanaaf amma aartee lolin jedhe piraankiidha. Hello. Wallahi piraankiidha walla. Ani baate miti. Dhugaami. Aga gaafati ka barbaadde as fiddutti mirga kan keeti rakkoon qabu kanaaf ani piraanki sirratti dhageettifamu. Maal amma osoo dhugaan taatee dhugaan siin jedhe akkamitti siin jenneeti? Maal jechuu keeti? Ayyee bareedaa dhiifama piraankiidha wallahi piraanki sirratti dhalage dhiifama guddaa dhiifama naa godhe. Romaati jetti ilaaluufi eeshi jettamoo eeshin jettu nama kaayyoodhaaf argitee kaayyoo ofii galmaan gahuudhaaf yaadumoo nama argitee jechuma namni jedhee fudhateetiin kaayyoo ofii odoo galmaan hin geenye nama argate taruu waan jedhu sanuma silaaluu barbaadeeti kanaaf dhiifama. Daawwattoota dhiifama jedhiin kan silaalaa jira waan ta'eef. Rahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota kanaaf jirtu jiraatanii dhiifama godheefi jira. Ayyee galatoome si bilbilaayee. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf tuub piraanki ajaa'ibaa siister irratti dalageetiin hin jira. Akkasii heerume hin heerumu as durallee jechuun jechaanii ture waan isin jettu laala jedheetiin hin heerumaa jechuun nama kaayyoodhaaf kaayyoo qabdi. Kanaaf isan dhiiseetiin gara heerumaatti deebitee waan hin jedhu fudhateetiin fedhii heerumaa qabdi waan jedhu ilaaluun barbaadeeti. Akkasii isin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya nama kaayyoo qabu nama yaada sanillee qabu miti. Namni kaayyoo ofii galmaan gaheetiin immoo heerumallee ni dhaqqabamaa argitee yeroo ofiitti fayyadamuun hedduu murteessaadha. Akkasii isin jedha. Kanaaf hamma viidiyoo ibaatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.